السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبجمتو دعوتو تدو إيافنو ودو إيافنو قبل دي أن نجر ودو وجين أن إيافتا دام ودو أران تناتن خيستي مركز أجايبا مركز نور هدا خان أستاذ خيني خبجما في جارتها أستاذ حمزة عبد الله تنين ديفا من خي إيافنو تا هنگت مران نفانتوان أفير خينيام أكو بيكو مركز نور هدا تورا أبي الله نيموتين برومس إسلاما بفبريدا في بفنما وطاتين كنا أكجر أستاذ إنساني نوفي من يجروم برومس إنك خيسا كنا جر خيسان قرآن رأي قال حروفا في تجويدا في عقيدة في حديثا في كان فكاتا كنا أكجر أستاذ إنساني نوفي من يجروم ولما قالت يروم ما انتناتنا مركز نور هدا بفبريدا في بفقواتهم برومس إسلاما خنا أكجر نوفي من يجروم كنين هنگا فوتو دوتي وتو ساما مينا كتانو تنوديسا داواني والدبنا خبجمتو دعوتو تخيني يافنو دجتان ويارا جامع مركز نور الهدى أكمل ألتني أقرتن يونيفورم ثاني تستانا فكات أستاذ ثاني برسينا ثاني تس خنا فكاتا هنگت عمران هردفانا في الرخينة جام سكنتا يافنو إيتا تنزيارا بلياني بري فدهم منا به إرغاتي أندو فياني نكيبل تولا تججان غافيتونا ديبتني imallee keenya kan guyyaa irraa markaza nuural hudaati konkolaataa isaanii kafaltii raabilisaa liinkii erganii gaseenne jirra hanga xumuraan nu faana turan afeerraa keenya والله إجابة salaamullaahi alaykum warahmatullaahi أنا أعرف وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته akkami nagaa isin fayyaa jirtu جرى الحمد لله كم نجاكس نجيتني جواتني بقى نجي عن دفتن جا إجابة أنا أعرف سنجنا baga nagaa dari inshallah ana eegamu sininja sagantaan teenya kana fakkaatti khayrat argamnu qophii iyyaafannoo irra osuma deemtu iyyaafata amma keena isaa kaafatee dhukkee haasaa dhufe hulaa dura dhaabee markaza nuur hudaa ol seenee jira maal jettanis ما شاء الله أنا أعرف بقى نجي عن دفتن إجابة أخينا من جا من غير سندرانو جا وارقوا فهمتي أكنس نيجان نجا بقى نجي عن دفتني سنجان نطلع okay baga nagaa noo edan sininja inshallah okay ustaaz hayya kallattumaan sa'aatillee sa'aatii barnootaa waan taateef هيا ما ركون كبوكوبويني سنجا كجرا okay kallattumaan gama qophii teenyaa tachi dabar inshallah takkalameenneeti بسم الله الحمد لله وعدا والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله مه تراندو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ حمزة عبد الله إن شاء الله مركز نور الهدى إرجع دابته هنگم تكا أكاسوم ماس إرجع دابته هو مال فبرسيسا جرا أكاين برسا جرا إن شاء الله جبابين عنه هم إن شاء الله هيا إن شاء الله مركزنا هون مركز نور الهدى را إرجع دابته أمتى كافي جا جا تربى جا أكاسمتي كأخان نتي أندا يخونو ترابي موترتي garuu wanni as keessa baratamaa qur'aana akkasumatti xuruufa usuulu salaasallee akkasumatti kitaabota tawhiidii fi aqiidaa takka takkallee akkasumatti wanni kana malee jiraatillee makaarijillee akkasumatti waan rabbiin walaafise takka takkaan isiin ammarra jiru tana tafuulduraaf gaatti deemaa jiru rabbumaa tuubate akkana yanna iyyafataa keenya. okay masha Allah tabarakallah waan bareeda inshallah haala saniin barsiisaa jirtanii jechuun inshallah mee erga gartee dhaabbatee feesidu inshallah eebbisa hokkami gootanii jirtu bamal saa takka faa ijoollee warra xuruufaa buuse akkasumatti warra quraanaatillee tokko tokko qopheessinee fi gaggeessine turre masha Allah tabarakallah waan bareedaadha inshallah hayyee Ustaaz Hamza inshallah ati akka gartee mudiira yookaan dura bu'aa markaza nuur hudaa tokkotti ustaazan imootii fi barattoota imootiif maal dhaamta dhaamsa akkam isaanii qabda inshallah. Ani kan mataa kiyyaatti dhaamsiin ustaazan imoo irra barsiisuuf qabu gartee namuutuu beekaadha wallaalaan tokko hin jiru garuu akka wallaala kiyyaatti wanni hin dhaamu hundi namaatu qoodarra jiruun aqiidaa qacalloo gajjabeessee ijoollee barsiisuu quraanallee akkasi gaqqabee barsiisuu xuruufallee gaqqabee barsiisuu kanaan qooda gartee dhaamsa qaba akkasumatti waan takkaafuu bakka godhuu dhabuudha deddeemtee waa hundaafuu bakka godhuu dhabuudhaan dhaamsa qaba. Waaw maasha Allah tabarakallah
waan bareedaadha inshallah. Okay, mee ustaada kiyya inshallah itti aansuudhaan markaza keessan kana keessatti shamarran qofa barsiistamoo moo dhiirallee wajji barsiistame? Mima. Nuti gaa waluma keessa barsiifna shamarranii fi dhiirallee. Kuno sumayyoonnis gaa siqinaa guutummaa wayii jala kanallee ni jiran. Gartee dhiirris guutu waluma keessa barsiifna hin jettu reemti. Waa maashaallah tabaarakallah. Hayyee ololli gartee alaa deemu markaza imoo irratti shamara malee dhiira hin qeebalanii riimuuf godhanii jaanii oofan inshallah. Mee isin warra akkasiitiif dhaamsaa akkam qabdan? Nuti warra akkasiitiif shamara malee dhiira hin qeebalanii warra jee toora biraatiin fooloo guddifatuu fi meediyaa irratti waan agare uumuudhaan ajandaa namaa godhu raddiin nuti qabnu kunoo ammaan tanaa'u sagalee isaanii dhaga'uuftan amiirri markaza kanaatu dhiiran jee akka jettan amiirri markaza mul'udaatu ijoollee dhiiraatirraa tokko Allahu akbar. amiirri tokko faan jechuudha akkanaan jaan Maashaallah tabaarakallah. jibaa sun Waan bareedaa jechuun san olola waan taateef namni gartee alaatis dhagahuu hin qabu jechuudha. Dhagee olola san dhugaa godhatee deemuu hin qabu. olola san dhugaa godhatee deemuun hin qabu jaa waan takka odoonii fi hukumii takka odoo irratti hukumiin goone jaallaalee harkuu qabaa dhufee laaluu qabaa waan jehuun qaba jechuudha. Okay, maashaallah tabaarakallah waan bareedaadha. Hayyeemee ustaata keenya itti aansuudhaan akkasumas warri imoo keessa baratan yeroo hunda waan shabakaa waan kafalle ni ari'aman ni deeman riimuuf godhaman ja'an markaza keessan kana keessa wanni akka isan jira. Wanni akkasii takkaan dhageenyanis akka kiyyatti ani yoo waan shabakaan kafalle barataan tokko takkaa asirraa guyyaa tokko namni isa ari'an jiru jechuudha. Kijibaa warri gartee ahbaashonnii fi namni islaaminaan feene uume malee nuti wanni asirra teenyee barsiifnuuf rabbii jecha kana malee wanni akkasii takka illee hin jirtu bira. Okay, maashaallah tabaarakallah waan bareedaa ustaata kiyya. Galatooma ulfaadhaa isin jenna gaafii deebiin hojii godhuu keessan inshallah xumura irratti maal dhaammattan hawaasa islaamaatii fi akkasuma iyyaafata dhuma irratti maal dhaammattan inshallah. Hawaasa islaamaatiif wanni hin dhaamu warri daawwattoota keessaniif illee wanni hin dhaamu barnoonni nama godha bakka nama godha akka nama godha quraana rabbii kana akka bakka hundatti jabeessanii barataniin hawaasa muslimaa hundaaf dhaama. Akkasuma olola garagaraa karaa imoota irratti oofamullee akka gurraan hin dhageenye waan takka karraa hin dhageenye jechuun dhaama. Asumaanuu iyyaafata illee wanni hin dhaamu haalli amma itti jirtu kun haala bareedaadha. Itti fufuu qabdaa waa hundaa'uu itti fufuu qabdaa jechuun dhaama. Asuma irratti gabaabsatu jira. Waaw maashaallah tabaarakallah ustaata keenya galatoome ulfaadhu isin jenna gaafii deebiin hojii godhuu keessaniif akkasuma nu jajjabeessuu keessaniif galatooma ulfaadha isin jenna inshallah. Okay. Itti aansuudhaan qophiin teenya takka lamettee eegaltee gama xumurarra gaggaragaluu osoo hin taane gama amiiraa achi garagaltee jirti osoo hin jammaal jette. Mee amiira markaza nuurul hudaa barbaanna inshallah bakka jirurraa maakii isaa akka nu banatu barbaanna inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. ما شاء الله تبارك الله بغن يجي كرا مركز فينا دفتن إيافة بغن وإيافة ما شاء الله تبارك الله بغا غرتي غابو نو إيافة تنسيس ما شاء الله تبارك الله أريد يرد أيه والما أمري إرتو فيا أرتو ربنا خنو أوكي ما إن شاء الله أبولي سخينيا أبو أميرة مركز نور الهدى ما إن شاء الله مركز نور الهدى عن خيستي بفعك من برنو تبارك جيرتن إرجاس أفتن جيرم أكن فدن كبابين إن شاء الله نو في ما سنجن ايوه ما شاء الله تبارك الله قافي بريد لا الحمد لله رب العالمين نقاس كيس دفني واحد دو برني واحد دو اللي برتا درا ان شاء الله قرفوا دراسي اللي كوابا برنو ابدي قد قبنا ان شاء الله على كل ربي استاذك نورين وعلي رسو وابا يكر برنو ابدي قد ومنا سنجا ان شاء الله واو ما شاء الله تبارك الله وان بريد هذا ماتي ارجاس كيس نفتي هنجمتك هنجا قران هنجمتك قراتي وخبرمس او ما قالت هنجمتك قرات الحمد لله جوزات قرة قال أما سورة عراف جرا الله أكبر أيه أكاسي حروف اللي بوسي جرا واو ما شاء الله تبارك الله أوكي مي أكفا كينيا تواتي كو قرآن خيسا سورة برباد إن شاء الله كباب سينو قرأيمي أغر سيسا أيه ركونغو آتما كبابتك إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. كان وقت إن شاء ما الله. شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله وهم بريدة ربي سين رهجارت إن شاء الله قرآن خلاتي أما مركز وديمو كان خيس برات بيجتشورا ايه والله اسمرت برد. الله أكبر ما شاء الله تبارك الله أوكي أبليس خيني ما إتيان سودان وبرات أبليان كينيا ورا برات تنجر إن شاء الله ورا شبكة ثاني بكنتاني في أكنتاني في تجرني في مال لامتاتي والله بيتا نمني كوني قارين سابيتا أدومهم بيني في ملي نمني براتي والله نمني يو قرا قرآن ربي كانت تلياتي براتي لك براتون بيتا معنا سا الدباتي في اللي اتلي مياو نمني كون بيك يو جلقبا صاحب غاري قباتي هركسي كرا مركدا كان والفيدي جلقبا سلو مبيتا كران دي ربي كوني نما كان نما ربين إيمانك يسا كايملي كان اتقول فاتا قرو نمني مركدا برنوتا تدبلمي akkeessallee akkasumatti hiriyaallee markada quraana keessaa qabaate hedduu lakkuma kala markada keessa bubbultuuni barachuulleen hedduu sitti toltii kalaas akkasuma qaraatiilleen baay'ee sitti tolaa deemti saniifuu namni egaa awwalan akka nama tokkootti ana akka egaan keessa dhufe wallahi alhamdulillah silaa jalqaba gaafaan keessan dhufin harkaanuma imaanaatii fi harkaanuma insaana kanayyuu addan beeku alhamdulillah amma waa baay'ee baranne kanaafi والله ورا برتشاه هنجرف إن شاء الله أكا نما برتها جرو تكوتي والله أكا كرا مركدا كرا زومي تنتهي كرا إيمو تنتهي ركني نمني أولولا كرا فلينا أوف ملي أستاذوتين تايم وربر سيفتو ولا تزومي ربر سيفتو أستاذوتين أستاذ قرآن كان كراني قرآن ربيتي ركو برتا قبا ملي ركو أستاذوتين قبض كان نمني جلس على ربي كولا قبا ملي nama tokko kanuma olii gad deemee waan harki haasa'u ka takkaa markazattuu dabalamee waa'een qaraatiin taateewu yookaan dhaga'ee hin beekne oduu fudhannee olii gad oofan saniif oduu akkasii saniif akka gurrallaanne barattoonni barataa jirulleen akkasuma ustaazotiin gara hundaan barsiisaa jiranillee kan mandam. Masha Allah tabarakallah waan bareedaadha. Bolesa keenya galatoomii haadha keenuu kan nuuf ulfaadhu sin jenna inshallah akkas qophii teenya irraan tanas maratti mataa olii qabanna rabbi inshallah qophiin boruu fi kana keessa agartee isin bira geessu taati inshallah hanga dhumaa waan nu wajji. Kabajamtoota daawwattoota keenya iyyaafannoo teenyitarraa harmaan golabna hanga iyyaafannoo biraatii walitti deebinu nagee rabbii keessa nu jiraadha.